Arkabun akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Shakkuman ani nagaa kiyya har'aan tanas viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Hanga viidiyoo xumura kanaatti eessayyuu hin deemina isiniin jecha viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofaa. Viidiyoon kiyyas dhimma feesbuukaatiin wal qabsiisa. Feesbuukii keenya namni keessa jiraachuu akkamitti beeknaa fi namni hatee keessa jiraachuu akkamitti beeknaa fi yoo keessa jiraate akkamitti keessaa baafna kan jedhuu fi akkuma immoo namni hatuu hin dandeenye akkamitti goona kan jedhu viidiyoo gootuu isaa qabadhee isiniif dhiyaadda jira. Isinis agaduma viidiyoo kanaatti dhaggeeffachuudhaan laayikii fi sabskiraayib gochuudhaan akka aamilee naaf taatanu asumaan dhaamsa kiyya isinii dabarsaa isin gaafachuu barbaada. Viidiyoo kana hanga xumuraatti hordoftanii namni feesbuuka keessan fuuchuu fi yookiin keessa yoo jiraattes keessaa baasuu fi keessa jiraachuu beekuun karaa qal'aadhaan argachuu dandeessani. Isinis Shakkuman jettanii YouTube keessan irratti sarchi gochuudhaan haamilee naaf ta'a isiniin jecha amma gara viidiyootti isin dabarsa haasaa osoo hin dheeressin sabskiraayib gochuun dagatina. Gaan kuno gara screeniiti kan sinfidee jiru gara screenii erga sinfidee jiraadde dura kan waliin ilaallu namni feesbuuka keenya keessa ni jira yoo jennee shakkii takka qabaanne kan ittiin shakkii sana ilaallannu dura akka itti namni feesbuuka keenya keessa jiraachuu waliin ilaalla jechuudha. Feesbuuka keessa namni jiraachuu yoo shakkine bakka kana ni dhuftanii bakka sarara tuqaa sadii kana ni dhuftanii jechuudha. Erga bakka kana gachuu kaastanii akka solfuutanii setting private kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii ergasii settings kan jedhu kana gadi cuqaastanii erga haala kanaan settings kan jedhu keessa gallee secret in the login kan jedhu kana keessa yeroo tokkoof gadi cuqaastu jechuudha. Erga haala kanaan gadi cuqaasne asitti say all kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastu. Ergasii akkuma argitanii feesbuuka keenya eenyu akka seenee jiru waliin beekuudhaaf kunneen hawaawiidha. Hawaawiidha anumatti ittiin seene jechuudha. Jawwaala hawaawiidhaan seene akkuma argaa jirtan hawaawiidha. Asitti illee hawaawii shiriina magaalaan keessatti seenee waliin kan mul'isu jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtan hawaawii London ittiin seename jechuudha. London kan ittiin seename London Riyadh akkuma argaa jirtan London kun akkuma argaa jirtan kunillee London akkuma argaa jirtan Saudi Arabia akkuma argaa jirtan kanatti ittiin seenamee jira jechuudha. Nama biraa ittiin seenuu fi dhiisuu haala kanaan ilaaltan jechuudha. Hawaawii Riyadh keessatti Saudi Arabia Riyadh kun London United London irratti kan ittiin seename Saudi Arabia akkuma argaa jirtan Saudi Arabia annama seenee nan beekaa jechuudha. Walumaa galatti isinitti argisiisuu barbaadetti walumaa galatti haala kana yoo ilaalladhe kompiitara irratti kan seename kun yoo argitan kompiitara irratti illee kan seename jira jechuudha. Kunoo kompiitara irratti illee seenameetu jira. Waan jawwaala ittiin seename magaalaa ittiin seename wajjin kan mul'isu jawwaala Android wajjin illee seenamee jira. Kunoo Saudi Arabia keessatti ittiin seename haala kanaan nama jawwaala kan keessan sana ni beektan waan ta'eef haala kanaan argachuu dandeessanii jechuudha. Nama kana keessaa baasuudhaaf fakkeenyaaf jawwaala Android kana keessaa baasuu waan barbaadeef nama jawwaala kanaan qabatee jiru keessaa baasuu waan barbaadeef kallattiidhuma bakka sarara sadii kana ni dhuftanii jechuudha. Erga haala kanaan bakka sarara sadii kana gad cuqaastanii waan lama sinfilachiisa takka kana sinfilachiisa tokko log out kan jedhu kana sinfilachiisa log out jettanii ni keessaa baatanii jechuudha. Log out erga jettanii keessaa baatanii akkuma argaa jirtan dhiifama akkuma argaa jirtan keessaa bayeeti kan jiru jechuudha. Keessaa bayeeti kan jiru jechuudha. Walumaa galatti namni amma jawwaala koo keessaa ba'ee yookiin feesbuukaa kiyya keessaa bayeeti kan jiru jechuudha. Sini galee dabalataaf London kan jiru kun nama addaatiin hundi tokko miti jechuudha. Kanaaf feesbuuka kana abbaa kanallee baasuu waan barbaaduuf asuma dhufee log out kan jedhu kanaan keessaa baasa jechuudha. Sini galee amma inni keessaa tareeti kan jiru London kan jedhu Jeddah kan jedhu Saudi Arabia Jeddah. Kun akkuma argaa jirtan Saudi Arabia Jeddah qofaatti galee jechuudha. Sila gara gadi kanaan Londontu jira. Sini galee haala kanaan keessaa yaaftanii fixuu dandeessanii jechuudha.
nama sana haala kanaan keessa jiraachuus argattanii haala kanaan keessaa baaftanii jechuudha. Okay, mee akkamitti immoo namni awwaluma jawwaala keenya hin galu kan jedhuu fi akkas jawwaala keessan asuma irratti hubadhaati dudduuba isinii deebi'a. Erga haala kanaan dhuftanii log out security and login kan jedhu kanatti yeroo ammaaf gad deebitanii ammas akkas ol harkiftan jechuudha jawwaala keessan. Erga ol harkiftanii info you thank you account with kan jedhu kana kun jala jiru kana yeroo tokkoo fi hacked kan jedhu kana jechuudha. With hacked kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii erga kanaan gadi cuqaastanii lammaffaa irratti barreeffama lammaffaa irratti mul'atu kana raayitii bakka gubbaa kana asitti raayitii kana ni guutanii raayitii kana erga guutanii continue jettanii jechuudha. Kun bakka kanatti erga haala kanaan continue jettanii get started kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii started kan jedhu kana jechuudha. Haala kanaan isinii cunqursa jechuudha. Erga haala kanaan isiniif eenyu godhee wanti isin beekuu qabdan erga haala kanaan asitti isinii fide akkuma argaa jirtan kunneen isinii fida jechuudha. Kunneen isinii fida jechuudha. Isin awwala irratti postiidha, koomentiidha, friend followersiidha. Akkuma argitan where you are logging in kan jedhu kun haala kanaan isinii fida jechuudha. Isin maal gochuutu isinirra jira erga haala kanaan gootanii post kan jedhu awwalaa kana yeroo tokkoof gadi cuqaastanii erga haala kanaan gadi cuqaastanii akkuma argaa jirtanii postiilee garaagaraa isin post godhaa turtan waan isin post godhaa turtan isinii fida jechuudha. Sin postii keessan keessaa tokko filattanii jechuudha. Postii ofii keessanii kan namaa share gootan osoo hin taane kan ofii keessanii post gootan tokko filattanii mee fakkeenyaaf kunneenan share godhe jechuudha. Beekuu qabdanii waan ofii post gootan san jechuudha. Kunneen share godhe asirratti kunoo share godhe kanallee waan ofii keessaniif kanarra raayitii godhadha jechuudha. Erga kanarratti raayitii godhadhe ol asitti na deebisaa jechuudha. San booda finish kan jedhu kana tuqa jechuudha. Kun jala kanatti finish kan jettu kana nin filadha jechuudha. Isin eegale amma qaxxeetaa jawwaala kiyya irratti na ibsee jira. Barreeffama ana amma irratti hidhadhe sana barreeffama sana namaaf amma namni biroo galchutti jechuudha. Yookiin risaalaa shariikni ergu galchutti nama takkaaf loogaawut hin godhu jechuudha jawwaala keessanii. Egaan barnoonni keenya hadhaa kana fakkaata. Isinis subscribe gochuudhaan like gochuun amilee naaf ta'a isiniin jedha. Galatooma aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti asumatti dhaabbanna.